qaruuteen si caalus ni jira. Namicha hedduu qaruutee ta'e kan ganda baadiyyaa keessa jiraatu tokkotu boolla bishaanii qotee bulaa biraatti gurgurate. Erga walii galtee xumuranii qarshii isaa hunda fudhateen booda gatiin itti gurgure waan isa gaabbisiiseef qarshii dabalataa qotee bulticha irraa fudhachuu barbaade yeroo inni bishaan achi keessaa waraabbatu deebi'ee dhufe ani kan sitti gurgure boolla malee bishaanii miti. Bishaan xiqqoollee taanaan as keessaa waraabbachuu hin dandeettu jedheen. Qotee bulaan sun yeroo jalqaba boolla bishaanii san bitachuuf namicha waliin walii galtee godhan dhimma boolla bishaanii malee dhimma bishaanii bifa adda ta'een waan waliin hin dubbatiniif waan godhu wallaalee malleetti bade. Qotee bulaan sunis tasgabbiidhaan namicha qaruutee sana waliin haala bishaan itti fayyadamuu danda'u irratti walii galuudhaaf irra deddeebi'anii yoo mari'atanillee walii galuu hin dandeenye. Yeroo hedduuf irra deddeebi'anii waliin haasa'anii walii galuu waan dadhabaniif qotee bultichi fala waaraa barbaadee dhimmicha mana murtiitti geeffatee isaan lameenuu abbaa murtii afur dhaabatanii falmuu eegalan. Abbaan murtiis namicha qaruutee sana akkana jedhee gaafate. Erga boolla bishaaniitti gurgurtee maaliif bishaan achi keessa akka hin waraabbanne dhoorgita? Namichi qaruuteen sunis qaruutummaa isaa fayyadamee falmii kana injifatee bishaan boolla sana keessaa waraabamu hundaaf gafaltii dabalataa gaafachuu akka danda'u abdii guutuudhaan ofitti amanee gaafii abbaa murtii irraa itti ka'e akkana jedhee deebiseef. Ani kan itti gurgure boolla bishaaniiti malee bishaanii miti. Waliigaltee keenya irrattis dhimma boolla bishaanii malee dhimma bishaanii hin haasofne. Bishaan boolla san keessaa waraabbachuu kan barbaadu yoo ta'e gafaltii dabalataa yeroo hunda naaf kafaluu qaba. Abbaan murtiis deebii namicha sanaa yoo dhaga'u hedduu ajaa'ibsiifatee itti seeqataa akkana jedheen. Eeyyan dhugaa keeti yaadni ati kaafte sirriidha. Qotee bulaan kun yeroo boolla bishaanii sirraa bitatu waliigaltee keessan irratti dhimma bishaanii yoo hin haasa'in bishaan sun kan keeti innis baasii dabalataa malee itti fayyadamuu hin danda'u jedheen. Namichi qaruuteen sunis deebii abbaan murtee deebiseef kana yoo dhaga'u hedduu gammadee kolfuu eegale. Abbaan murtiis murtii koo dubbadhee hin xumurree sirriitti na dhageeffadhu jedheen. Eeyyan dhugaadha bishaan kan keeti. Erga boolla bishaanii san gurgurtee booda immoo boolli sun qabeenyummaan isii kan qotee bulaa kanaati. Bishaan kan kooti hin gurgurre jettee hanga dhumaatti falmuu kan barbaaddu yoo ta'e bishaan kan kee boolla namichaa keessatti kuufachuuf mirga hin qabdu waan ta'eef ati amma carraa lama qabda jedheen. Carraan inni tokkoffaan bishaan kan kee boolla namichaa keessatti kuufachuu kan barbaaddu yoo ta'e ammarraa eegaltee tilmaama nuti sii baafnu qotee bulaa kanaa kafaluu qabda. Carraan inni lammaffaan immoo bishaan kan kee boolla namichaa keessaa waraabbattee fixuudha jedheen. Namichi qaruuteen qaruutummaa isa fayyadamee falmii mo'atee gatii dabalataa argachuu barbaade sun deebii abbaa murtii yoo dhaga'u dubbiin akka isatti gargaltee hubatee waan deebisu wallaalee lafa ilaaluu jalqabe. Eeyyan hanga feetellee yoo qaruutee taate qaruuteen si caalus akka jiru hin dagatin. Viidiyooleen wal fakkaatan yeroo hunda akka isin bira gahaniif maatii tiktaakii keenna ta'uu fi yuutuubii keenna sabskiraayib gochuu hin irraanfatina. Viidiyoon kun namoota biraa biraas akka gahu laayik sheer godha. Hedduu galatoomaa fayyaa ta'a.